Ani seeddaan dhufee baay'ee sigaaraa xuuxaan ture. Garuu immoo iddoo waldaa kana dhufee jechi isin jettan baay'ee natti dhaga'ame sigaaraa sanarraa of dabeen jira jechaadha dhiisee. Fi dhumarratti ani si gaafadhu haati haadha keetii maal keeti? Akkoo haadha kooti. Gaaffii ani dhumarratti si gaafadhu kana naaf deebistaa. Gaaffii kana yaadaan qabii. Haati haadha keetii maal keeti? Akaakilee haadha kooti. Haadha keetii maal keeti jedhu deebisuu ni dandeessaa? Muujii haadha keeti. Ulfaadhaa wanta argetti baay'ee gammadeera. Hojii dhaabbanni kun hojjechaa jiru, hojiin waldaan kun hojjechaa jirutti baay'ee gammadeera. Waaqayyo sina eebbisu. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Qaroo Miidiyaa akkasumas jaallattoonni hundumti keessaniyyuu bakka garaagaraa teessanii kan dhaggeeffachaa jirtan guyyaa har'aa kana ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2015 sababeeffachuudhaan sagantaa nyaatinsaa namoota deeggarsa barbaadaniif waldaan dhaabbata qulqulluu Holicha Waaqayyoo Damee Amboo taasisaa jira. Isiniin jecha sagantaa sirna nyaatinsaa kana guyyaa har'aa laaqana kanarratti dargaggoota baay'ee affeeree jira akkasumas keessummoonni garaagaraa dhufanii argamaniiti jiru. Sagantaa kana jalqaba isaatii kaanee hanga dhuma isaatti duukaa bunee hordofuudhaan isin biraan kan geenyu ta'a. Gadhumaatti nu hordofan duukaa turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Iyyoo inni carraa jireenyaa nu kennee ulfinaan ajajamu warri jiraatanii har'a geessan gammachuu kan qabdan Waaqayyoon akkasin akka keessan walitti buustanii galateeffattan nan barbaada. Kibir lageetaa yeroo. Waaqayyoo ulfinaan ajajamu as keessa argamtanii kan jirtan egaa beekamaa akkuma ta'e namoota amantaa adda addaa hordoftanidha. Isa kanaaf gammachuun koo guddaadha. Iddoo kanatti akkaataa kana wal arguun keenyas baay'ee waan dinqiidha. Akkaataan itti wal arguu keenyas na gammachiisee jira. Gamtan hedduu galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Sagantaa kana akkaataa kanaan qindatee bareedee akka iddoo kana ga'uudhaatii fi chaalenjii baay'ee ture. Asumarraan egaa akkaataan sagantaa keenyaa keessummoonni iddoo qabatu jedha. Keessummoonni keenya kabajamaa kabaja argadhaa dhufanii jiru. Akkuma kana dhimma dhaabbata kanaa waa'ee dhaabbata kanaa kan haasaa kan gaggeessanii gaggeessaa waldaa kanaa hin jiru. Yeroo itti isaan irraas haasaan fudhannu hin jira. Kanatti aansuudhaan affeerraan laaqanaa hin jiraata. Inni kan biraan yeroo itti keessummoonni dhufanii jiran yaada kennan hin jira. Dhumarratti eebbaan goolamnee kan xumurru jechuudha. Dhumarratti sagantaa eebbaa kan nu godhu Paaster Deebaa namni baay'ee jaallannuuf kabajnu nu gidduu jiru. Isaan dhumarratti eebbaan nu goolabu. Jalqaba kana namni baay'ee jaallannuuf kabajnu Obbo Nuguseen as nu gidduu jiru. Isaanii eebbaan galataan sagantaa kana nu saaqu. Isaaniin gara madirakiitti na affeertu. አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ ስለነበረን ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን፣ እናከብርሃለን። በመካከላችን ስላለ ደግሞ ስለረዳሃቸው ወገኖቼን ከነሱ ጋር ስላለ እግዚአብሔር ሆይ እነዚህን ወጣቶች በፊት የገናን በዓል አስታከው እግዚአብሔር ሆይ ማዕድ እንዲጋሩ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ሐሳብ ያንተ ፍቃድ ስለሆነ ስለረዳሃት እቺን ቤተክርስቲያን ወጣቶችን ስለረዳሃቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። አንተ በመካከላችን ሁን እግዚአብሔር ሆይ አንተን እንድናከብር ሁሌ ስምህን እንድንጠራ ስምህን እንድናከብር ኢየሱስ እንድትረዳን እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን። በመካከላችን ሁን። አንተ አስተምረን፣ አንተ ምከረን።
በሚደረገው ነገር ሁሉ ያንተ ሐሳብና ያንተ ፍቃድ በመካከላችን ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አመናሉ ገፈዳ ምስራቸው ነገ ለብሲ ናማ ምስራቸው ነገ ለብሲ ናማ ዳሪቲ ትቆ ማንደረ ቤተልሔም ኩታብ የይሁዳ ጌሳ ዋንተ ጋሪባ ሞቲት አላታ Jadi maltu yade beka Amagaru indidaiku makasati wame dua bola kasu dukana darsase Adunya binimsu Nubdalate Yesus inni nagabusu Nubdalate Yesus inni nagabusu Yesus olu fakabamu Agahu bilafa dalachusa ilalama Agahu bilafa dalachusa ilalama Masinu fi fayyisani Yesusi tinaga Masinu fi fayyisani Yesus tinaga
Yesus olu fakabamu Agahu bilafa dalachusa ilalama Agahu bilafa dalachusa ilalama Masinu fi fayyisani Yesusi Motin naga Masinu fi fayyisani Yesu Motin naga Tole kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti isinitti dubbadhee ture sagantaan keenya nyaataaf dhugaatii itti fufee jira akkuma na duubaatti argaa jirtanii nyaatanii dhuganii itti tolee baay'ee gammadaa jiru. Sagantaan laaqanaa kun affeerraan kun dargaggoota keenya keessummoota keenya baay'ee gammachiisee itti tolee nyaatanii baay'ee namatti tola haalli jiru baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisudha. Haalli isin duuba kooti argaa jirtan wanta nama boonsuu fi wanta nama gammachiisu hojii waaqayyoo itti gammaduu fi hojii waaqayyoo barbaadudha waan ta'eedhaaf waan hafee fi waan itti fufumoo sagantaalee itti fufan hordofuudhaan ammas kan isin biraan geenyu ta'a irra deebi'uudhaan baga ayyaana yaadannoo dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2015 nagaan geessan isiniin jenna sagantaa fi ammas isin biraan geenyutti nu hordofaa isiniin jenna. Not
Tokko guyyaa har'aa affeerraa goonee fi nu gidduutti argaman isaanii faamilii akkasii kennitanii barbaada keessummoonni keenya warra oolkaatu dargaggoota isin tolkaa qomu hundi keessanuu kaa dhaabadhaa keessummoonni warri jirru immoo waaqni isin haa eebbisu jedhaanii baga nagaan dhuftan jedhaanii nooraa ta'a. Keessummaa kabajaa keenya isa jalqabaati. Isaan kun keessummoonni keenya guyyaa har'aa waajjira mootummaarraa akkas waldoota tokkummaa waldootaarraa waldaa dhaabbata ministirii Geediyoon irraa nu gidduutti argamuun gidduu kana nu waamicha keenya dhaga'anii kan dhufanii baga nagaan dhuftanii jennaa haamilee laannaa fi keessummoota keenya. Eebbifamaa guddaa isiniin jechuun jaalladhaa. Keessumaa waa'ee dhaabbata keenya waa xiqqoo qofan dubbadhaa yeroo dheeraa fixuu hin barbaadu. Waa'ee dhaabbata waldaa kiristaanaa ta'ee dhaabbata guddaa akka inni ta'uu fi bor hojii guddaa akka inni hojjetu karoora guddaa qabannee hojii kana keessa keenya Waaqayyo fidee bara 2004 keessa keenya kan dhufe Waaqayyo kan nutti dubbate jechuudha. Keessumaa bara 2004 ka'ee waan baay'ee mul'anni kun kana ta'a yookiin kana ta'a sana ta'a jennee waan baay'ee gochuuti waan baay'ee keessa turre jechuudha. Waaqayyo nu gargaaree garuu bara 2010 keessa karoorri kun hojjetame. Karoorri kun yeroo dheeraa erga hojjetame booda ture. Yeroo dheeraa erga fixee booda 2013 lafa bu'ee jechuudha. Lafa bu'ee bifa kanaan hojii jalqabee 2013 keessa hojii akka kanaa marsaa 3 ol hojjennee jirra. Hojii kana keessatti kan taane hojii jajjaboo 3tti karoora kan hojjenneef karoorri nuun qabannee jirru hojii ergama wangeelaa, hojii gargaarsaa akkasuma hojii sagantaa kiruseedii iddoo garagaraatti hojjechuudhaaf karoora gurguddaa propoozaala guddaa hojjennee ammaaf waa xiqqoo kan jalqabne achi keessaa wantoota hundumaa harkaan qabannee hojjechaa jirra. Keessumaa garuu namoota hiriyoota keenya wajjin yeroo nuun dabarsinuuf yeroo nuun fudhannu kun maaliif akka nu kakaase waa xiqqoo duwwaan isinii kaasuu barbaada. Waa'ee dhaabbata kana waa bal'aa yoo jechuu baadhee karoora lama isinitti himuu hin danda'u. Maaliif obboloota keenya warra kaaniif garuu karoora tokko isinitti hima. Karoora hojii gargaarsaa, hojii ergama wangeelaa fi hojii sagantaa kiruseedii. Dhaabbanni kun lafa hundumaatti hojjechaa jira. Bal'isee hojii bal'aa hojjechaa jira. Waldoota tokkummaa wajjiniin lafa hundumaatti sagantaa gurguddaa qopheessaa jira. Barreen gaddaas qopheessaa ture, baranas qopheessaa jira jechuudha. Iddoo hedduutti biyaas barana amma sagantaa 13 ol karoora hunda fixee qopheessuu jalqabee jira. Hojii gargaarsaaf waan nu kakaase qofan ishee kana cufaas jeeqaa waan jiruuf waan nu kakaase qofan dubbadhaa jechuudha. Hojii gargaarsaaf kan nu kakaasee fi keessumaa keessa keenya kan fide ani dhaladhee haadha kootu na guddise, haati koo na guddiste kun maatiin keenya hunduu mana namaatti kan guddanne. Haadha koo biratti kan guddadhe, haati keenya nama 6 guddifte, abbaan keenya waan nurra jirreef nama maatii keenya hundumaa keessaa namni mana namaatti hin galiniif mana namaatti hin guddanne hin jiru jechuudha. Ani dhaladhee eegga dobbare mana nama 13tti hin galee qabatamaan nama 13 magaalaa Amboo keessatti nama iddoo dhaladheetti mana nama 14tti hin galee magaalaa Amboo keessatti mana nama 7tti hin galee guutumaan guutuutti erga guyyaa irraa ga'e mana nama 21 taa'ee
hojjedhee guyyaa irraa kana ga'e jechuudha. Har'a Waaqayyo na gargaaree kireeffadhee isa ta'u. Kanaaf jireenyi kun ala buluun maal akka ta'e, rakkinni maal akka ta'e, dhabuun maal akka ta'e, birrii kudhan dhabuun rakkoo gurguddaa akka ta'e akka nama miidhu waan beekuufanii hojii kana hojjechuuf hiriyoota koo kakaasee hiriyoota koo wajjiniin hojii kana hojjechaa jirra jechuudha. Akka dhaabbata kanaatti dargaggoota magaalaa Amboo guutumaan guutuutti gatamanii karaarra jiran kaafnee barsiifnee sammuu isaanii geeddarree hojjetanii isaanumti waan qabu walitti fidanii waan qabnu walitti fidnee dargaggoota kana sammuu isaanii jijjiirree bor biyya kanaaf akka ta'an gochuudha kaayyoo kana qabannee kan nuun kaanee jirru jechuudha. Kanaaf amantaa duwwaa ittiin lallabnu waa'ee amantaas lallabaa hin jirru nama ta'uu qofti nama gargaaru nurra jira jennee karoorfannee kaane nama waan taaneef nama akka keenyaa gatame kufee gatii dhabe harka namaa eeggatee waan nyaatu dhabe isa kana bira dhaabbanne jennee dhaabbanni kun ka'eera bara baranaa nama 100 keessuma waggoota 2014 ka'ee nama 100 giddu galeessa barsiisuu fi deeggaruu jira. Bara baranaa garuu waan baay'ee tokko jijjiiree 2015 keessa guyyaa wiixataa yeroo hundumaa ganama sa'aatii 3 hanga 4tti leenjii kennaa nama hanga ijoollee argamanii nama 100 karoora qaba shaayii bunnaa isaanii danda'a jira jechuudha. Warri hirmaachaa jirtan meemmin harka keessan baasa. Hirmaachaa warra jiru hundumti keessan ilaala jechuudha. Warra hirmaataa turtan leenjii kana irratti maal akka isaan argatan namoonni kun keessumaa guyyaa wiixataa sa'aatii tokkoof asitti barumsa baratu barumsa amantii kan barsiisaa jirru miti waa'ee guddina sammuu isaanii waa'ee bor isaan jijjiiramanii bor maal ta'uu akka qaban barsiisaa jirra. Shaayii bunnaa hin qabnu mana kiraa keessa jirra garuu shaayii buna isaanii dandeenye shaayii qursi jechuudha kana gochuu jirra. Kanas bara kana itti fufnee hanga laaqana isaanii dandeenyutti karoorsinee jirra. Uffata isaanii mijeessu kophee baay'ee rakkachaa jiru isaaniif kana mijeessu haala jiru kana hundumaa mijeessuudhaaf yoo Waaqayyo nu gargaara keessaas alaas hojii hojjechaa jirra jechuudha. Dhaabbanni keenya hojii jabaan inni magaalaa Amboo keessatti hojjetu dargaggoota kan jedhu keessumaa mindset jijjiirama sammuu kan jedhu irratti barumsa kennaa jirra. Dargaggoota kana sammuu isaa jijjiirree bor biyya kana jijjiiruu ni dandeenya jennee mul'ata qabannee kaanee jirra jechuudha. Kanaaf yeroo har'a qabnu baay'ee rakkisaadha. Obboloonni keenya laaqanallee hin nyaanne isaaniin teessisee dubbachuun baay'ee natti hin tolu. Kanaaf boodarraa waa biraa dubbachuu ni dandeenya. Ammaaf dhaabbanni keenya hojii jajjaboo sadii hojjeta. Hojii gargaarsaa, hojii ergama wangeelaa, hojii sagantaa kiruseedii, waldaa kiristaanaallee ni hojjeta jechuudha. Dhaabbata guddaa ta'e bor biyya kana irratti dargaggoota iddoo jiranii lammii keenya iddoo jiranii dhaabbata kaasudha jennee hojii guddaa qabannee jirra. Waaqayyo immoo nu gargaara. Waaqayyo guddaa sin eebbisu gara kennaatti sin dabarsa. Jamaajol. Ashama manguddoonnis jirudha. Nagaa keessanii jirtu? Mee warra jirtan jirtu? Eeyyee jirtu. Waaqayyo sin eebbisu. Akkami nyaanni kun isinitti tole? Homaa jettani? Garaan achi isinirraa jetteetti miti? Goshi bakka yeroo biraasitti namaa guuta Waaqayyo ishee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani barsiisaadha. Alamaayyoo Wadaajoon jedhama. Yuunivarsiitii Amboottiin barsiisa. Waaqayyo haa galatu ijoollee carraa akkasii deebi'ee argachuuf baay'ee hawwii ture. Waggaa 5 boodan deebi'ee carraa akkasii argadhe. Dhaabbata Compassion International irratti hojjechaa ture gargaarsa daa'imman irratti kan hojjetu. Achitti akkuma keessan kana ijoollee babbayeeyyii ijoollee akka keessan kana yaada qalbii qaban ijoollee naamusa qaban wajjiniin nan dabarsaa ture. Isin immoo isaan caaltu iyyuu Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu dhugaa. Baay'ee naamusa qabdu, baay'ee amala qabdu. Ammas akkuma kanatti jabaattanii akkatti fuftan obboloota haala kana isiniif mijeessan obboloota Waaqayyo mul'ata kana keessa kaa'ee haala kana qindeessan obboloota hedduutu isin wajjiniin dadhabaa jira, obboloota hedduutu isin deeggaraa jira. Addatti kana maqaa isaanii beeku. Maatii hedduudha kan Waaqayyo kanuma caalallee isin haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo isin haa jajjabeessu gara fuulduraas isin wajjiniin hojjennaa. Keessumaa immoo ani baay'ee warra akka keessanii kana wajjin hojjechuu nan jaalladha. Baay'ee muuxannoos qaba. Wajjiniinis dabarsaan ture.
Yeroon kompaashinii keessa jedhu yeroo wayii ijoollee irratti yeroon furrii arguun sooftii fudhadhee irra tattaraguun natti bada. Anuma bira dhufanii furrii xaragachuuf jedhaniitu ijoolleen furrii baattatanii dhufaa turanii yeroo hedduu toon hin dhuffiinan irraa tattaragaa ture. Eebba guddaadha. Anaafis Waaqayyo dabaree mucaa naa kennee mucaa koorraa amma kunoo xaraguutti hin jira. Waaqayyo dabaree nama eebbisa ishee. Isinis borgu guddattanii bakka guddaa geessu. Caala immoo barattanii milkooftanii meesin keessaa dhiifama naa godhaati. Namni maastishii saabuu jira. Namni maastishii saabuu jira karaarraa ijoolleen tarii karaarra jiraattan sin ceephaa of miti. Waaqayyo isaa eebbisu obboleessa koo kana booda bakka beekuman sin gaafadha dhiisaa ishee maaliifin akkan sin gaafadhe beektu kana booda sin bakka guddaa geessu wangeela Kiristoos hojjettu dhiifama Waaqayyo sinaa eebbisu inni amanamummaadhaan of himuunsaa rakkoo hin qabu baay'een keessan karaarras jiraadha eessas jiraadha nu isin jaalanna shi obboloonni keenya hundumti keenya isin jaalanna nu caala immoo kan fannoo irratti isiniif fannifamee Kiristoos immoo baay'ee isin jaalata inni abbaa hiyyeessu taati inni abbaa daa'immaniiti inni warra kufan iddoo kufanii kaasuu danda'a isinis kana booda jaalala Kiristoos abbaarraa jaalala yoo dhabdan haadharraa jaalala yoo dhabdan firarraa jaalala yoo dhabdan Kiristoos abbaan keessan inni isin jaallata inni bara baraan ofitti hammatee awwaara keessa wajjiniinis yoo ta'e furrii keessanis yoo ta'e maal keessa wajjiniinu Kiristoos akka namaatti nama hin jibbu galanni gooftaaf haa ta'u ayyaana nagaa kan milkii isiniif haa ta'u kana booda deebi'ee dhufee isinin argadha waadaan isiniif gala barumsa keessan isa wixata isin barattan sanas dhufeen isin ilaala leenjii isiniif hin kennanii wajjin yeroo bareedaa dabarsina shi taphachaa barannaa akka kanatti jecha jajjabaa isinitti hin dubbannu sirriitti kowaasis finne maalis finne wajjin taphachaa baranna shi Waaqayyo isin eebbisu hin badiina jajjabaadha ijoollee badduu miti isin ijoollee galma geessu ijoollee bakka guddaa geessu Waaqayyo wajjin haa ta'u guyyaa nagaa isiniif haa ta'u. Irraa kan argannee isin gidduutti argamuu keenyaaf baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Gama tokkoon akka obboloota keessanitti gama tokkoon immoo waldoota kiristaanaa magaalaa Amboo keessa jiran tokkummaa waldolee warra abbaa nagaa yookaan salaam magaalaa Amboo keessa jiran bakka buuneeti kan dhufne isin gidduutti argamne sagantaa kana qindeessuudhaan haalota garaagaraa keessatti dadhabne otoo hin jedhin bu'aa baay'ee ba'anii bu'uudhaan sagantaa kana kan qindeessan baay'ee galatooma jechuun hin barbaada. Guyyaadhaa kan raawwatame wangeela Maatewos boqonnaa 5:16 irratti caafamee isa jiru sanaadha. Hojii gaarii hojjechuudhaaf amantii filachuun hin barbaachisu. Hojii gaarii hojjechuudhaaf sanyii filachuun hin barbaachisu. Hojii gaarii hojjechuudhaaf naannoo filachuun hin barbaachisu. Hojiin gaarii iddoo hundumaatti hin hojjetama. Waldaan kun akka magaalaa kanaatti fakkeenya gaarii ta'uudhaan nuufillee waldoota biroofillee ollaa warra jiraniif fakkeenya gaarii hojii ta'uudha kan isaan hojjetanii baay'ee gammanneerra baay'ee nutti toleera hojii boonsaadha gara fuulduraattis hojii kana caalu akka hojjetan abdii qabna isaanirraas kana in eegna isin immoo warri hojiin kun isin irratti hojjetamu hojii kana qabatamaadhaan gara fuulduraatti ittiin jijjiiramuu akka dandeessanitti gorsa iddoo kanaa fudhattan leenjii iddoo kanaa isinii kennamu kallattii garaagaraatiin waan isinii laatamu otoo irraa nafiin hirmaan akka gootan abdii guddaa qabna. Nullee gama keenyaan akka tokkummaa waldoleetti waan nurraa eegamu waldaa kana duukaa haasa'uudhaan dhaabbata kana duukaa haasa'uudhaan isin bukkee akka jiru isiniin akka deeggaru mul'anni kun baay'ee waan nutti toleef akka tokkummaa waldolee magaalaa Amboo keessa jirrutti isin deeggaruudhaaf isin bukkee dhaabbachuudhaaf gama keenyaan wanta nurraa eegamuun baana baay'ee galatooma baay'ee nutti toleera hojiin kun hojii boonsaadha galatooma jechuun barbaada. Egaa gaaffiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira nama kan biraas gaafachuudhaaf bakkeetti argamee jira maqaan keenyudha. Daawut. Daawutii eenyu jedhamta? Lammeessaa. Okay, barumsa jijjiirama sammuu jedhu ati barachaa jirta?
Barumsi kun erga ati barachuu eegalteetii jijjiirama inni jireenya kee irratti fide yookaan wanti inni si fayyade jira jetta. Naaf dheera. Maal siif godhamee nutti himimi? Bakkee naa kenneera. Tole ayyaana kanaati yeroo jalqabaatii fi akka kanatti dhaabbata kana faana kabajaa jirtamoo kana duras kabajaa turteetta? Kabajaan jira. Kana dura kabajjee beektaa? Tole gaaffii ani dhumarratti si gaafadhu kana naaf deebistaa? Gaaffii kana yaadaan qabii haati haadha keetii maal keeti? Akaakilee haadha kooti. Okay, akaakilee haadha koodha jedhee jira. Deebii isaa sirrii ammas nu eeggadhaa isiniin jenna. Tarii kan ijoolleen deebisaa jiran ta'uu danda'a. Tarii immoo sadiis ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf amma deebii isaa dhugaa isinitti himnutti nama duukaa isiniin turaa isiniin jenna. Sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Gaaffii nama lammaffaa isiniif gaafanna. Okay, maqaan kee ati eenyudha? Maqaa kee nutti himi jalqaba irratti. Mararaa Taakuu. Eenyu jetti? Mararaa Taakuu. Okay, Mararaa. Tole ayyaana kana yeroo meeqaffaadhaaf akka kanatti dhaabbata kana faana yookaan waldaa kana faana jabeessaa jirtamoo yeroo jalqabaatiif immoo kanaan dura darbees hirmaachaa turteettati? Yeroo lammaffaadhaaf. Okay, ayyaana kana haala kamiin ilaaltee deeggarsa dhaabbanni kun isiniif gochaa jiru ijoollota karaa irratti hafan ijoollota maatii hin qabnee fi rakkina garaagaraa keessa jiran gargaaraa jiru kana akkamitti ilaaltee ati? Baay'ee bareedaadha, baay'ee nutti toleera, galatoomaa isiniin jenna. Okay, gaaffii dhumarratti ani si gaafadhu haati haadha keetii maal keeti? Akkoo haadha kooti. Mararaan akkoo haadha kootidha jedhee jira. Deebii isaan dhugaan garuu dhumarra kan isinitti himnu ta'a tarii isas ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf amma deebii isaa isinitti himnutti isin hordofaa isiniin jennaan duukaa turaa. Eenyudha? Misgaanaan jedhama. Okay, misgaanaati barumsa jijjiirama sammuu jedhu kana barataa turteetta? Barachaa tureera. Barnoota kana erga barateetii jijjiirama barnoonni kun jireenya kee irratti fide wanti inni si fayyade jira? Jira. Isti maal siif godhee nutti himuu dandeessa waan inni siif jijjiire waan inni si fayyade nutti himuu dandeessa barumsi kun? Sigaaraa irra na dhoowweera, suusii adda addaa irra na dhoowweera. Tole ati ijoollota akka kee iddoo rakkisaa iddoo hammaataa akkasii keessa jiran kufanii daandii irratti hafanii kan jiraniif maal dhaamta akka isaan maal godhan barbaadda? Otoo argee immoo gargaaruun barbaada. Tole egaa akkuma argitan obboleessi keenya innillee anillee akkana kana keessa hafee gargaaruu nan barbaada. Anis bor nama guddaa nan ta'a jechaa jira. Gaaffii ani dhuma irratti si gaafadhu kana itti yaaddeetu naaf deebista. Gaaffii kana yaadan qabii haati haadha keetii maal keedha? Akkoo haadha kooti. Tole deebiin isaa akkoo haadha kootiidha jedhee jira. Dhuma gaaffii kana irratti isiniif deebisna ammallee namni nu hafu jira. Dheeressaa fi qaaduuti. Dheeressaa ati barumsa jijjiirama sammuu jedhu kana barataa turteetta waldaa kana keessatti yookaan dhaabbata kana keessatti ijoollota kana faana hordofaa turteetta? Hordofaa turree ji'a sadii kan deema kanumaan kabaja. Amma booda garuu hordofuu ni barbaaddaa? Nan barbaada. Tole ijoollota akka kee lafa garaagaraa jiran iddoo ulfaataa keessa jiran wanta rakkoo keessa jiraniif ergaa maalii qabdati maal dhaamuuf barbaadda? Ani seeddaan dhufee baay'ee sigaaraa xuuxaan ture garuu immoo iddoo waldaa kana dhufee jechi isin jettan baay'ee natti dhaga'ame sigaaraa sanarraa of dabeen jira jechaadha dhiisee. Tole baay'ee guddaa galatoom isin jenna dheeressaa. Gargaarsa dhaabbanni kun har'a isiniif taasisee ayyaana qilleensa babeeffachuudhaan gargaarsa isaan har'a isiniif taasisanitti baay'ee gammaddeetta akkamitti itti gammadde gammachuu kee akkamiin ibsitaaf? Baay'ee gammadeera baay'ee natti toleera jechuun barbaada. Tole dheeressaa galatoomii gaaffii dhuma irratti ansi gaafadhu kana naaf deebisuuf ni yaalta. Maqaan haati haadha keetii maal keeti? Akaakilee haadha kooti. Dheeressaan akaakilee haadha koodha jedhee jira. Fi nama guddaa tokko biratti argadheen jira. Isaaniin gaafadhee gaaffii isaaniif nan dhiyeessa waan ta'eedhaaf ammas nu hordofaa isiniin jedha. Abbaa baasin maqaan keessan eenyudha? Garramuu Lammeessaan jedhama. Tole obbo Garramuu isin gargaarsa har'a ayyaana kanaaf sababeeffachuudhaan dhaabbanni waldaa kiristaanaa qulqulluu Hoolicha Waaqayyoo isiniif taasise kana affeerraa laaqanaa kana akkamiin ilaaltan isinitti toleeraa isin gammachiiseera? Baay'ee natti tola nan gammada. Waaqeffataadha si'anii baay'ee amantaa kiristaanaa kana baay'ee durattis waaqeffataadha. Har'aa xiddoo gureen irraa kufee Raantinaa ta'e malee waaqeffataa waldaa kiristaanaa muluu wangeelii amanan turin malee waaqeffataadhaani.
Tole kana booda daandii isa kan Kiristoos isa dhugaatti deebi'uu ni barbaaddu. Hin barbaada. Tole galatoomaa isiniin jenna. Tuuta'eedha hin deebinaa.